warahmatullahi wabarakatuh. Shama jirra jirtanii hordoftoonni chaanaala keenya barnoota bareedaa takka qabanne isiniif dhufne YouTube chaanaala keenya subscribe, like, share godhaadha. Nu waliin turaa isiniin jenna. Barnoonni har'a qabadhee isiniif dhufe kun yoo bilbilli keessan isin jalaa badee bilbilli keessan akka tasaa isin jalaa bu'ee bakka itti buuftan wallaaltanii bilbila keessan kana fuula isaatirra fuuluma kanarra lakkoofsa kaayyattanii lakkoofsa bilbila keessanii hawarra keessaniitillee ta'u bilbila tokko irra kaayyattanii akka carraa namni san yoo lafa arkee kan isiniif deebiste bilbiluma asirra jiru kana fuula kanarraa fuudhee isiniif dawwaluu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma fuuluma agartan kanarra bilbila lakkoofsa bilbila keessanii haa ta'u maatii keessanii haa ta'u irra kaayyattanii san booda yoo akka tasaa isin jalaa bu'ee namni san akka isinii bilbiluu saniin isin garsiisaa. YouTube keenya subscribe godhaadha, like share godhaa nu jajjabeessaadha. Fakkeenyaaf amma settingii keessa seenna. Settingii keessa yeroo seennee settingii keessa akkana ol deemtanii look screen qajeelu kana akkana gaddawtanii asirra yeroo dhuftan asirra connect information qajeelu kanarratti akkana gaddawtanii lakkoofsa keessan haala kanaan itti galfattanii lakkoofsa asirra galfattanii lakkoofsa kana asirra galfattanii yeroo asirratti danti gootan lakkoofsi kun haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha.